Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon Ameen. Akkam nagaa jirtu hordoftoonni yuutuubii keenyaa, yuutuubii Tawaahidoon deebii qabdi. Tawaahidoo መልስ አላት። ዩቲዩብ ቻናል የምትከታተሉ ምዕመናን ሁላችሁም በውስጥም በውጭ ሀገርም ያላችሁ እንደምናችሁ እኛ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነን። ማቲዮ waaqayyo nageenya koo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu ani nagaa kooti waaqayyo guddaadhaaf haa galatu. Egaa kun tawaahidoon deebii qabdi kan jedhu yuutuubii keenyadha. Yuutuubii kana jalattis faarfannaa fi barnoota garaagaraa dabarsaa turre. Egaa xinnoo yuutuubiin kun qorreerra amma kaasee ittiin sin tajaajilu ni yaalla jechaadha. Egaan har'a yuutuubii sanbiitii birratti darbeera barnoonni isaa. Egaa irra deebi'amee immoo namoonni biraas namoonni hin agarre immoo akka arganiif dabalataan barnoota qabannee isiniif dhiyaanneerra gaaffiif deebiidha. Egaa keessattuu gaa'ila keessatti wantoota nu mudatu gaa'ila akkamitti diiguu danda'a, nama akkamitti diiguu danda'a, gaa'illi ni diigama moo hin diigamu isa jedhu hunduma isaa wajjumaan qabannee abbaa keenya kabajamoo abbaa keenya jaalatamoo kan ta'an luba Ayyaalaa Santaayyoo faana isiniif dhiyaanneerra jechaadha. Keessummaa Abrahaam taasisnee sanbiitii birratti dhiyeessinee turre viidiyoo sun immoo asiin hunda bira akka ga'uuf isiniif qopheessinee dhiyaanneerra waan ta'eef viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluudhaan egaa subscribe, like, share gochuudhaan akka daawwattan maqaa Waaqayyootiin maqaa Ilma Dubroo Maariyaam Kiristoosiin isin gaafanna jechaadha. Egaa yuutuubii kana hanga dhumaatti akka ilaaltan akka daawwattan isiniin jenna. Gaaffii hedduu ka'e keessaa gaaffii yeroo hunda bakka deebii dhabee yookaan immoo gaaffii kan ta'e yeroo hunda gaaffii kan ka'aa tureef deebii quubsaadha. Keessattuu jireenya keenya keessatti namni akkamitti gaa'ela akka dhaabbatu, gaa'elli isaa akkamitti akka jiraachuu qabu kana hunda wajjin ilaalla waan ta'eef hundumti keessanii hanga dhumaatti akka sagantaa kana faana taatan isiniin gaafadha. Nagaataa kabajamtoota maatii Waaqayyoo gara viidiyochaatti subscribe warri haaraa gochuun dagatiina, warri duraan jirtanis warri haaraanis laayikii osoo hin godhin immoo viidiyoo kana jammariinaan isiniin jedha. Nagaataa kabajamaa ulfaadha gara viidiyochaatti haa ceenu. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon Ameen. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo ijoolleen keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka garaagaraa kan jirtan biyya keessas biyya alas kan jirtan kiristaanonni hundumti keessan nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanitti isin qabu. Akkam nagaa jirtu. Egaan akkuma yeroo hunda jennu arjumaaf ifamni Waaqayyoo araarsummaan Dubroo Maariyaam gargaarsi ergamootaa eegumsi isaanii kadhannaan qulqullootaa hunda kan caalu jaalala Waaqayyo jaalala duuka buutootaaf kennu Waaqayyo. Egaa kun sanbiitiifiidha. Sanbiitiifii sagantaa garaagaraa isiniif qabatee ni dhiyaata. Har'a immoo sagantaa adda ta'e qopheessinee dhiyaanneerra. Yeroo hunda gaaffii kan isinitti ta'u kana malee gaaffii karaa garaagaraa nu gaafattaniif deebii akkuma ta'u abbaa keenya qabannee dhiyaanneerra. Abbaa keenya isiniif haaraa miti isaanii yeroo san TV irratti akkasumas illee wangeel TV irratti kan tajaajilaa jiranidha. Kana malee sagantaa garaagaraa irratti barnoota wangeelaa akka nuuf kennan egaa lubbuu gadi deebisaa kan jiranidha. Abbaa keenya isiniif qabatee dhiyaatee guyyaa har'aa kana egaa turtii gaarii akka qabaannu abdiin qaba. Waaqayyo gidduu keenyatti argamee kan barsiisuuf nu gorsisuudhaaf eeyyama isaaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aa kana abbaa keenya luba Ayyaalaa Santaayyoo isiniif qabatee dhiyaateera. Sanbiitii birratti abbaa keenya bakka nagaan dhuftan. Bakka nagaatiin nu fidan. Egaa guyyaa har'aa kana abbaa keenya sagantaa keenya kanarratti gaaffiilee karaa garaagaraa kaanidha kan ani qabattee gara keessan fide jechaadha. Kanaaf namoonni gaaffii kana kaasan immoo gaaffii kana har'a gaaffii isaaniitiif deebii quubsaanii argatu. Egaa irra caalaa namoota biyya alaa jiran akkasumas immoo biyya keessa ta'anii jireenya hawaasummaa isaanii keessatti rakkoon garaagaraa isaan mudatu. Rakkoo kana karaa amantaatiin akkamitti akka hiikamuu danda'u, karaa amantaatiin walitti dhufanii jireenya waliin jiraachuuf ka'anii gufuun tokko yeroo isaan mudatu immoo haala kamiin akka darban gaaffii garaagaraa kaasu. Innis egaa akka isin waliin kanan dubbachuu fedhe guyyaa irraa namni fageenyarraan wal jaalatee waadaa waliif galuu danda'a isa jedhudha. Fageenyarraan wal jaalatee waadaa waliif galuu danda'a isa jedhu kanarratti egaa deebii quubsaa nuuf deebistudha yaada. Dhaggeeffattoonni keenyas akka dhaggeeffataniif jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya gaaffii garaagaraatu jira kanaan wal qabatee waadaa waliif galuu jaalala wantoota garaagaraa kan afaan wal qabatee irraan kaasnu. Kanaaf abbaan keenya tokko lama jedhanii nuuf deebisu hundumti keessan barnoota kana share godhaa. Barnoonni haaraa taatan immoo subscribe
subscribe godha. Kanaaf iyyuu abbaa keenyatti isin dabarsaa. Egaa gaaffii tokkoffaa irratti gaa namni fageenyarraa wal jaalatee waadaa waliif galuu ni danda'amu isa jedhu irratti dubbanna jechaadha. Guddaa galatooma akkuma beekamu namni tokko fageenyarra yookiin immoo qaamaanis walaa beeku wal beekus abu'aa baatu fageenyarra taa'ee onlaayiniidhaan yookiin immoo bilbilaatiin yookiin immoo karaa sooshaal miidiyaatiin walitti dhufeenya dhaabbachuudhaa fi walitti dhufeenya taasisuun maal fakkaata yaada jedhudha. Hin danda'ama yaadni jedhu kun egaa akkuma beekamu manni kiristaanaa sadarkaa sadii laattiif yookiin immoo ulaagaawwan gurguddoo sadii darbeetu gaa'illi kan hundeeffamu yookiin immoo jaalalli kan hundeeffamu hunduma dursa jaalala Kiristoos ta'uudha kan qabu. Akkuma isin jaaladha isinis immoo walii keessaniitiin wal jaaladhaa jedha. Haa ta'u malee garuu namni qaamaan wal hin beeknes as keessatti waa baay'ee hammachuu danda'a. Qaamaanis otoo wal hin beekne minaalbaata suura walii arguudhaan yookiin immoo callisanii suura waliis arguu haa baatan iyyuu malee sooshaal miidiyaatiin waan wal dubbisaniidhaaf jaalala gaggeessu yookiin immoo waadaas galuu danda'u laata kan jedhu yaadni ka'ee natti fakkaate asirratti. Inni kun egaa akkuma beekamu kiristaanni akkamitti gara gaa'ilaatti yookiin immoo gara jaalalaatti dhufuu kan danda'u kan jedhudha. Jaalalli ilmaan namaa jaalala Kiristoosidha. Jaalalli Kiristoos immoo jaalala dhugaadha. Egaa akkuma beekamu gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos lubbuu isa hanga du'aatti dabarsee kan inni nu kenne jaalala dhugaatiif. Egaa akkuma beekamu immoo jaalalli karaa gaa'ilaa taasisu immoo jaalala Kiristoos hundaa'e ta'uudha kan qabu. Manni kiristaanaa kanaaf maal gorsiti jennee gaafa ilaallu jalqaba gaa'ila eegaluuf dura wanti dursu ni jira. Innis maalidha? Akka seera mana amantaatti maxxanaanatu yookiin immoo wal qorachuu kan jedhamu ni jira. As keessatti maal wal qoranna jennee gaafa ilaallu dhaabbii miti yookiin immoo simboo yookiin immoo miidhagina yookiin immoo sanyii yookiin immoo qabeenya miti. Namoonni baay'een amma gaa'ila hundeeffachuudhaaf gaafa ilaallu maalirraa eegalu miidhaga nama tokkooti yookiin immoo bifa yookiin immoo simboo nama tokko irratti dhaabbatanii gara jaalalaatti galuudhaaf yaaduu danda'u. Egaa akkuma beekamu karaa sooshaal miidiyaa jaalalli ta'u kun garuu ammam quubsaadha. Jarri kun ammam wal beekaniitu maal walii arganii jennee gaafa ilaallu achi keessatti wal miliquun illee yeroo itti argamudha. Suura ofii hin taane illee hanga maxxansuutti umuriin isaanii warreen ol siqillee daa'ima xiqqoo fakkeessanii yeroo isaan itti mul'atantu jira. Manni kiristaanaa garuu egaa akkuma beekamu jaalalli Kiristoos daangaan bakkaan hin daangeffamu. Haa ta'uyyuu malee garuu jaalalli karaa onlaayinii ta'uu gaa'ilaaf yoo ta'e minaalbaata jaalala kana gargar baasnee ilaaluun dirqama ta'a. Jaalala dhugaa fi jaalala sobaa yookiin immoo jaalala kiristaanaa fi jaalala warri amantaa hin qabne biyya lafaa keessatti taasisan jennee gargar baasuu dandeenya. Akka mana kiristaanaatti garuu namni tokko jaalachuudhaafis jaalatamuudhaafis ulaagaa guuttachuu qabu tokko guutee argamuudha kan qabu. Kanas maal gaafa jennu wal qorachuu kan jennu sila kaasee jira. Wal qorachuun kun namni tokko jaalala keessa galuudhaan dura jaalala kan jennu jaalala yeroodhaaf fakkeenyaatiif gizaawii jennee kan laallu sana miti. Namni wal jaalachuu qabu dhiirri tokkoof dhalaan tokko yookiin immoo shamarri tokkoof dhiirri tokko kan wal jaalachuu qaban gaa'ilaaf natti fakkaata. Egaa akkuma beekamu irratti garuu yeroodhaaf namoonni wal jaalachuu danda'u. Yeroo ofii dabarfachuudhaaf yookiin immoo amma waan isaaniif ta'u argatanitti amma haalli isaanii mijatu argamu tokkotti gaa'ila kana eegaluu danda'u. Haa ta'u malee garuu jaalalli manni kiristaanaa yookiin immoo kiristaanonni keenya gaggeessuu danda'an jaalala dhugaa boriittiin bulmaata ijaarrachuu danda'an ta'uu qaba. Gaafa jaalala jennu akkuma beekamu jaalalli gosa garaagaraa jira. Jaalalli biyyaa jira. Jaalalli maatii jira. Jaalalli immoo maatii uummachuudhaaf dhiirri tokko shamarri tokko dhiira tokko jaalattu ni jira. As keessatti garuu jaalalli guddaan taargeetti yookiin immoo gadi fageenyaan laaluu qabu jaalala dhiiraaf shamarraa gidduutti ta'udha. Egaa akkuma beekamu jechami tokko ni jira. Biyyi hin beekamne tokko hin yaadamudha. Nuti amma biyya beeknu tokko deemuudhaaf illee hin dhiphannu. Biyya hin beekne tokko dhaquudhaaf garuu maalidha? Biyyi kun maalidha? Aadaan, duudhaan saba sanaa maal fakkaata? Oomni isaa maali? Haalli nyaachaa isaanii, haalli uffannaa isaanii aadaa sana keessatti wanti jaalatamu, wanti jibbamu jedhamee beekamuu qaba. Akka seera mana amantaatti garuu dhiirri tokko dhalaan tokko alas ta'anii keessaa jiraatanii wanta gochuu qaban haal dureewwan dursuu qaban wal qorachuu, wal kaadhimachuu fi wal fuudhuu isa dura dhumaate jechaadha.
Inni jalqabaa garuu nam tokko kiristaanni tokko kiristaan akka isaa shamarree tokko barbaaduudhaaf nama kiristaan akka isaa barbaaduu qaba. Shamarreen tokko dhiira tokko jaalachuudhaaf kiristaan akka ishii jaalachuun dirqama ta'a. Haa ta'u malee garuu as keessatti tartiiba yookiin immoo haal dureewwan dursuu qaban jaalalaaf maaltu dursaa wal qorachuudha. Namni kun kiristaana, namni kun hin sooma, namni kun hin sagada, namni kun amantaa isaa maal fakkaata, namni kun umurii isaa maal fakkaata kan jedhu yeroo baay'ee asirratti namoonni garuu qabeenya ilaalanii nama jaalatan jiru. Faayidaadhaaf namni nama jaalatan ni jiru. Namoonni tokko tokko immoo dhiironni biyya Itoophiyaa keessa jiranis araba waan jiraniidhaaf achirraati waan tokko yookiin immoo dantaa tokko yookiin immoo kaffaltii tokko waan isaaniif kaffaltuuf jaalatan ni jiru. Haa ta'u malee garuu asirratti wanti beekamuu qabu eenyummaa isaanii dhoksanillee waan hin taanetti otoo gaa'ela qabanii akka gaa'ela hin qabnetti otoo qabeenya hin qabne akka waan qabeenya qabanitti waan garaagaraa waan sobaatiin namoota gowwoomsan ni jiru. Haa ta'u malee garuu namni tokko wal jaalachuudhaaf maal ta'uu qaba? Jalqaba wal qorachuun dirqama ta'a. Gaafa wal qorannu amantaa walii qoranna. Haala hubannoo amantaa walii wal qoranna. Dadhabbina namni tokko bakku isheen qabdu yookiin immoo inni qabdu beeknee itti deemna yoo ta'e jaalalli kun jaalala dhugaa ta'ee jaalala gara dhugaatti yookiin immoo gara gaa'elaatti isaan fidu ta'a jechaadha. Callisnee garuu qorannaa yookiin immoo haal dureewwan xumuramuu qabu otoo hin xumuriin jaalalli oonlaayinis taasisnu jaalalli qaamuma agarree deemnu kun qaamni sun simboon sun yookiin immoo qabeenyi sun gaafa dhume yookiin immoo gaafa bade jaalalli sun ni qorraa jechaadha. Kanaaf akka seera mana amantaatti wal qoratanii itti deemuun dirqama ta'a yaada jedhu asirratti wanti beeku qabnu. Bal'isnee kaasuu dandeenya garuu yaada itti aanuttis waan deemuudhaaf dirqama kanumaatiin kun ifa jedhee yaada. Waaqayyo sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Egaan asumarraan kanumarraa wal qabsiisiin jechaadha. Fageenyarraa warroonni wal jaalatan kun akkasumas immoo warroonni jaalala wal jaalachuuf ka'an kun egaa jalqabu wal jaalachuun durayyuu wal qorachuu akka qabanidha. Qorannoon immoo simboo qabeenya waan garaagaraa osoo hin taane keessattuu inni guddaan amantaadha waan ta'eef karaa amantaatii jettanii nu gaafatanii. Egaa waa'ee waadaa kana faana wal qabsiisee immoo jarri kun waadaa walii galuu hin danda'u fageenyuma kanarra taa'anii waadaa walii galuu hin danda'u ishee kan immoo gabaabsitanii akka nuuf ibsitanii asuma carraansisan. Galatooma ammas waadaa kan jennu waadaan kan ta'u qaama lamaa fi isaan olii gidduutti kan ta'udha. Abbaan keenya qulqullichi Daawit faaruu isaa 88 gubbaa irratti warra filame waliitiin waadaa koo taasisee jedha. Kana jechuun gara waadaa kanatti dhufuudhaan dura ammas bilcheessuun dirqama keenya ta'a. Egaa akkuma beekamu namni amantaa qabu waadaa galees hin diigu. Otoo immoo wantoota xumuruu qabnu hin xumuriin immoo waadaa galuus lakkuu mataa isaa ni qaba. Keessumaa waadaan gaafa wal qabsiisnee kaasnu dhiironnii fi shamarroonni yeroo baay'ee waadaa waliitii galu. Baay'ineen isaanii garuu gaafa waadaa waliitii galan waadaa kana beekanii yookiin immoo waadaan sun waan fidhu walii galanii miti. Otoo hin beekiitiin jaalaluma nafa nafiitiin yookiin immoo hin bilchaanne irraatiin hubannoo hin qabne irraatiin namoonni kan isaan waadaa galanii. Egaa akkuma beekamu waadaa galuu kan isaan qabanii karaa mana amantaati waadaa galuu. Jarri kun wal jaalataniiru yoo ta'e amantaadhaan gara fuulduraatti bultoo ijaarrachuudhaaf egaa asirratti wanti beekamuu qabu waadaadhuma kanayyuu immoo eenyu galchisiisuu qabaa kan jedhus beekamuun dirqama ta'a. Egaa akkuma beekamu Oromoon gaafa mammaaku waa jedha surreen jarjara hidhatan gaafa kaatan namarraatii buutii akkuma jedhamu yookiin immoo surreen kaachaa hidhatan gaafuma kaatan namarraa buutii akkuma jedhamu namoonni baay'een amma waan mijachuu qabu yookiin immoo waan xumuramuu qabu waan sirrachuu qabu otoo hin sirreessin gara waadaatti galu. Jarreen kun waadaa kana galuudhaan dura hubannoo waadaa beekuu ilaala. Isaan gidduu immoo abbooliin hubannoo kana laataniif yookiin immoo barsiisonni wangeelaa jiruu kan jedhus immoo beekuun barbaachisaadha. Callisaniidhuma alarraatiin waadaan galamu mana amantaa alatti abboolii irratti waadaan ta'u kun achuma karaa alaasa kan inni jigu jechaadha. Kanaaf isa kanaafis waadaa galuudhaan dura sadarkaawwan amma keessa darbuu qabnu sana wal qorachuu, wal kaadhimachuu fi gara gaa'elaatti galuu kan jennu kana isaan kana kee dabarreetu waadaa kanatti galuu hin qabnu. Waadaa eessattii fi yoo maaliif kan jennu waadaa beekuun barbaachisaadha. Egaa akkuma beekamu waadaa kana keessa maaltu jira? Kakaan jira. Yoon si gane yoon akkas ta'e fannoodhaan masqalii qabatanii kakachuu jira. Akka wangeela keenyaatti wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 kaasnee gaafa ilaallu siruma hin kakattinaa jira lakkoofsa 23 kaasnee gaafa ilaallu. Maaliif jechuudha? Dhugaadhaa fi sobaan isa kan
hin eeyyamu seerri mana amantaa keenya. Dhugaa kan ta'e dhugaa jedha, soba kan ta'e soba jedha. Waadaan humti sun iyyuu immoo sirrii miti. Kana jechuun waadaan gaa'ela tokkos cimuu kan danda'u akka aadaattis akka seera mana amantaattis abbooliin mana amantaa erga isaan waadaa galchiisaniiti, erga isaan barsiisaniiti, erga isaan gaabbii kennanii fi seera gaabbii waa'ee taqdiidii, waa'ee qurbaana, waa'ee gaa'elaa erga barsiisanii xumuraniin booda waadaanuu kan galamu yookiin immoo qaala maasaraa kan jiru ni jira. Karaa aadaa kan ta'u qubeellaa kaawwachuu ni jira. Kunumti illee karaa seera mana amantaati kan ta'u yookiin immoo karaa abboolii mana amantaati. Fakkeenyaatiif waadaan haala isaa yookiin immoo adeemsa ittiin ulaagaa ittiin hin guuttanneetiin galu kun sirrii miti waadaan kun kan jedhudha. Manni kiristaanaa waadaa ni galchiisti, waadaa gaa'elaa, waadaa qubeellaati isheen taasistu waan ta'edha. Alarraan kan ta'us fudhatama hin qabu, waadaan kunis barbaachisaa miti kan jedhudha. Asirratti kan qabamuu qabu. Kana beekuun barbaachisaadha. Waadaa galuun dura haala xumurachuu qabnu erga kaadhimamneen booda erga xalayaan ergamee seera mana amantaatiin wanti kun xumuramuu ka'eetiin booda manni kiristaanaa waadaa galchiisti. Otoo manni kiristaanaa waadaa hin galchiisin yookiin immoo seera isaanirraa eegamu otoo isaan hin guuttatiin waadaan isaan alarraan galan kunis barbaachisaa miti. Jarri kun maalbaata wal qorannoo keessatti waadaadhaan isaan galanii dhugaadhaan isin galu nan galtu kan jedhu dhugaadhaan irratti hundaa'anii wal amananii jiraachuudha malee fakkeenyaatiif waadaa yoo walii galan iyyuu seerri mana amantaatiin yookiin immoo manni amantaa abbooliin waadaa isaan hin galchiisne taanaan alumarraatiin iyyuu waadaan kun jiguu waan danda'uudha. Tokko waadaa yoom ta'uu qaba kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Lama immoo waadaan kun eessatti ta'uus qaba kan jedhus immoo beekamuun dirqama isaa ta'a malee alarraatiin waadaan taasisnu kun alumaatiin diiggata waan ta'eedhaaf gara fuulduraatti waadaa galuun dura karaa mana amantaa gara abboolii keenyaatti himne manni amantaa waadaa isaanii gooti malee waadaa isaan alarraatiin raawwatan akka waadaa biyya lafaa miti. Fakkeenyaatiif nam tokko qarshii namaa kennee ka'ee qarshii kana inni liqeeffatee fi inni liqeesses waadaa walii galu. Bifa kana laaluu hin qabnu jechaadha. Kanaaf kun dhimma lubbuudha waan ta'eef dhimma lubbuu karaa hojii afuuwaatiin kan hojjennu malee callislee biyya lafaa keessatti miti kan taasisnu kan jedhudha. Mana amantaa fi karaa seera mana amantaa keenyaa abboolii keenya qofaatu waadaa kana raawwata kan jedhudha asirratti wanti beekamu. Egaa abbaa keenyaa suma wal qabsiiseeni namoonni tokko akkasumas immoo abbootiin tokko waa'ee waadaa kanaan wal qabatee kan isaan kaasan ni jiru. Egaa namni amma waadaan kaa nama lamaa fi isaa walitti galama. Namni wal jaalate lama dhiiraa fi shamarreen tokko yoo waadaa waliif galan yookaan kophaatti yoo waadaa waliif galan egaa kophuma walii galanii yoo jigsuu barbaadan illee kophuma mari'atanii jigsu waa waliin jedhan sun jedhanii. Abbootii biratti yoo walii galan immoo dirqama abbootii sun bira deemanii waadaa sun sababa isaa faana jigsu jedhama. Mee isin asirratti maal jettu? Fakkeenyaaf namni kun egaa waadaan jalqabumayyuu seera mana amantaa keenyaa fi abboota mana amantaa keenyaa akka raawwatudha kan isin kan nutti himaa jirtanii jechaadha. Namoonni tokko egaa waadaa namni lama walii galuu danda'a garuu yoo waadaa kana jigsuu barbaadan kophuma isaanii jigsu jedhu mee kana faana. Asirratti sammas wanti beekamuu qabu. Egaa akkuma beekamu waadaa kan jennu kun gaa'elaaf kan ta'u jaalala isaanii kan cimsudha. Isa kanaaf immoo wangeela Maatewos boqonnaa 19 gubbaa irratti Waaqayyo kan isaan tokko taa'ee namni gargar baasuu hin danda'u yookiin immoo namni gargar hin baasinii jedha. Kaleessa qaama lama kan turan gara fuulduraatti qaama tokko ta'u jedhu qullichi Maatewos dubbateera. Asirratti waadaa gaafa jennu waadaa isa kamii kan jedhu beekamu dirqamata. Waadaa gaa'elaati asirratti. Waadaan gaa'elaa kun immoo yoomii fi maaliif jiguu danda'a kan jedhudha kan beekuu qabnu. Egaa akkuma beekamu waadaan gaa'elaa abbooliin keenya mana amantaa seera mana amantaatiin kan hundaa'u kun akka jiguuf kan inni hundeeffamu. Fakkeenyaatiif dhalaan tokko shamarri tokko dhiira tokko waliin waadaa taasisti. Waadaan kun immoo waadaa amma isaan lubbuun jiranitti keessumaa samaanaa kan jennu kun waadaa jennee fudhachuu dandeenya. Asirratti samaanaa kan jennu kun maqaan walii galtee isaaniiyyuu umurii namni tokko jiraatu. Qulqullichi Daawit ilmi namaa yoo baay'ate umuriin isaa 70 isaa ol 80. Kanarraatiin kan hafe garuu dadhabbiidha jedhee jira. Jarri kun hunduma dursayyuu gaafa waadaa galan waliin jiraachuudhaaf hin fokkiste yookiin immoo simboo dhabde jedhee hin doqnoomte jedhamee waa baay'eedha kan isaan jedhanii waadaa galchan waan ta'eedhaaf waadaan gaa'elaa yoomii fi akkamitti diigamuu qaba kan jedhus beekamuu qaba. Wangeela Maatewos boqonnaa 5:25 kaasanii hanga dhumaa hanga 48 yoo dubbisne sababa sagaagalaatiin malee jedha. Sababa sagaagalaatiin malee haadha warraa isaa kan hiike. Ishee hiikamtes immoo kan fuudhee sagaagaleeraa jedha.
Kana jechuun namni tokko sababa sagaagalaatiin qaama lamman keessaati abbaa warraa fi haadha warraa keessaati qaama tokko ta'anii otoo waliin jiraatan isaan keessaati namni tokko qaamni tokko ala ba'ee yoo sagaagalee argame gaa'illi sun jiguu danda'a. Keessumaati fakkeenyaatiif nama sagaagalee tokkootiif gaabbiin kennameefi akka irra hin deebine itti gaabbuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee namni kun gorfamees barsiifamees mana amantaatti simamee abbooliitiinis gorfamee dhimma kana dhiisuu yoo baate gaa'illi kun gara jiguutti deemaa jechuudha. Kanaatiin alatti sababa kamiifillee gaa'illi tokko jiguu hin danda'u. Sababa kamiifillee waadaan tokko jiguu hin danda'u. Maaliif yoo jenne waadaan eegalamuunsaa fiixaan baasuudhaaf malee xumuruudhaaf malee karaatti hambisuudhaaf yookiin immoo gargar kutuudhaaf miti waadaan kun galamu waan ta'eedhaaf sababa kanaatiif ta'uu danda'a. Inni iyyuu immoo haalli isaa ilaalamee abbooliin barsiisanii gaabbii kennanii fi qaama lachan keessaati qaama balleessi kana gorsanii deebisuu danda'u. Kuniyyuu tarkaanfiidhumaa yookiin immoo sababa ittiin waadaan gaa'ilaa tokkos jiguu danda'u dhumarra rakkoon kun yoo jiraate qofaadha. Sanaatiin asitti waadonni galan kun qubeellaa ta'uu danda'a. Qubeellaanis yoo ta'e karaa seera mana amantaa malee alarraatiin caakkaarraatiin wanti ta'u kun rakkoo fida waan ta'eedhaaf waadaan kun jiguu kan danda'u guyyaa kanaatiin qabeetu. Inniyyuu immoo fakkeenyaatiif qaama tokko keessaatii hojii ammas hin jedhe kana yoo namni tokko qaama tokko jigsee argame karaa mana amantaa gorsi kennamee fi qaama dhimma kana jigsee sana deebi'uu yoo baate qaama dhimma kana jigsine eegee jiraateef manni amantaa kadhannaa qabdi kadhannaa kitaabza waddi taasistee fi nama kana eebbistee gadhiisuu dandeessi. As keessatti immoo ammas waadaa cabee kana immoo kan laallatu luboota daaqonota kan laallatu miti. Keessumaa waadaa gaa'ilaa irratti waadaa cabee kana yookiin immoo fakkeenya isaan keessaa qaamni tokko balleesses haa ta'u du'aanis yoo gargar ba'ee achi keessaati daaqon yoo ta'e luba yoo ta'e lammata deebisee fuudhuu waan hin dandeenyedhaaf dhimma waadaan kun jiguuf hin ta'u inni qabatee jiraata qaamni isaan keessa gargar ba'e sun waadaa kana diigeera waan ta'eef bifa kanaatiin ilaalama kan jedhudha asirratti wanti ilaalamuu qabu. Egaa gaaffii nama hundaaf gaaffii ta'e deebii nama hundaaf gaaffii guddaa ta'e egaa kan isin nu deebisaa jirtanii egaa dhaggeeffattoota keenya barnoota gaarii akka barachaa jirtan abdii qabna. Egaa barnoota kana hundumti keessaniyyuu gruupii qabdanii karaa garagaraatiif isheen akka gootan abdii qabna. Sababni isaas namoota hedduu irratti gaaffii guddaa ta'eera waan ta'eef jechaadha. Har'a deebii qubsaa ta'e argachaa jira jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya gara xumuraatti deemaa jirra amma. Egaa asuma wal qabatee abbaa keenya egaa amma waadaa waliif galan kana namni tokko egaa amma irra kaastanii ture xiqqoo amma gadi fageenyaan akka naa deebistanii barbaada. Waadaa waliif galan kana keessaa namni tokko amma fakkeenya keessattuu irra caalaa amma waa'ee waadaa jigsuu kun kan baay'ate biyya keessa ta'anii waadaa waliif galuu walitti dhufuu yookaan immoo gaa'elanii taasisatu waan garagaraati keessaa shamarreen keessattuu irra caalaan baay'atu gara shamarreetti. Shamarreen kun gara biyya alaa deemuu danda'u jechaadha. Gara biyya alaa deemuu danda'u san booda erga achi deemaniin booda abbaan manaa isaanii waadaa kan waliif galan sun biyya keessatti immoo waan biraa taasisa egaa yookaan waadaa san jigsa. Kana malee immoo shamarreenis immoo nama biraa nama fooyya'aa yoo argatte yookaan amalli isaa akkanadha inni amalli isaa afaan hin deemu waan garagaraa jedhanii waadaa galan sun yerootti jigsanii jira. Kanaaf waadaa waliif galan kan akkamitti jigsu maaliif jigsu? Kana malee immoo yoo namni tokko shamarrees haa ta'u dhiirri waadaa waliif galame kana yoo jigsan inni waadaa isaa eegee taa'e sun akkam ta'a? Haala kamiin jiraachuu danda'a? Abbootattis akkamitti hiikee waadaa kana maal gochuu danda'a? Isa jedhu jechaadha. Kun gaaffii nama hundaati. Nama hundatti gaaffii guddaa ta'eera. Meegaa kun falloo guddaa barbaada waan ta'eef asumaan kan inni deebisa. Sila dhimma kana xiqqoo yaalleerra waadaan gaafa jiru qaama lamman gidduutti miti kan ta'u yookiin immoo qaama lamaan miti. Isaan keessaati qaama tokkotu waadaa kana jigsa. Kaleessumayyuu waadaan galuun kuniyyuu rakkoo qabaadha jechaa kan jirru. Hubannoo maleedha gara waadaatti kan galan. Hubannoo maleedha otoo isaaniif hin galiin. Amma dhimma waadaa alarraan ta'e alumaatiin kan hiikamu ta'a. Kana jechuun furmaanni isaa karuma alaa isaan hundi akkuma itti galanitti dhimma kana laallatu jechaadha. Amma garuu bu'uura mana amantaa yookiin immoo akka seera mana amantaatti dhaabanneetu kan dubbachaa jirru. Biyya keessatti waadaa haa galanii isheen ala baatee immoo qaama biraa wajjin immoo jaalala haa eegaltu. Namni qaama isaa eeggate yookiin immoo namni waadaa kana eege maal ta'a akkamitti ilaalamaa kan jirudha. Yaadni kun beekamuu kan qabu.
Egaa akkuma beekamu ammas asirratti dursumayyuu waadaa kana gaafa galu karaa mana amantaati moo karaa abbooliiti moo karaa biyya lafaa yookiin immoo karuma alumaatiin xumurame kan jiru beekamuu qaba. Minaalbaat isa kana kan laaluu qabu abbaa gaabbii qabaachuu danda'u gaafa waadaa galanii karaa mana amantaa gaa'ela mana amantaa ta'e asirratti wanti beekamuu qabu inni guddaan sirumayyuu namni tokko erga gaa'ela karaa mana amantaa gaggeeffateen booda gara biyya arabaa deemuun rakkoo mataa isaa ni qaba. Kana jechuun abbaa warraa fi haati warraa qaama tokko ta'an foon dhiiga kiristoosiin bultoo isaanii ijaaran kun wal biraatii fagaatiin akka jiraatan hin eeyyamamu. Tokko ta'anii lama ta'uu hin danda'amu. Akkuma jennu wal diiguudhaaf illee waadaa jigsuudhaaf illee walirraa fageenyi isaanii waliin akka jiraatan wal danda'anii akka jiraatan yaada kamiiniyyuu wal faana akka jiraataniif kan yaadame malee inni isheen araba teessee inni immoo Itoophiyaa ta'e akka taa'uuf miti manni amantaa kan isheen tokko taasiste jechaadha. Amma garuu seerri mana amantaa tokko isaan taasiste isaan tokkummeessite kun maal ta'ee jira diigameera jechuudha. Innis gaafa Itoophiyaa keessa taa'u yaada foon dogongoruu jira isheen isa faana jirtu. Isheenis immoo araba teessee yaadaan ijaa waan garaa keessa galuu ni dandeessi jechaadha. Isa kanaaf egaa waadaa galuudhaan dura waadaan kan ta'u mana amantaatti beekamuu kan qabu. Otoo hin beekin garuu immoo waadaa galleerra maal gochuu qabnaa jechuu danda'u. Isa kanas immoo abbooliin mana amantaa ni hiiku. Walitti qabanii qaama lachuuyyuu yoo danda'an dubbisuu yaaluudha, mariisuu yaaluudha, tokkummeessuu yaaluudha. Hin danda'amu yoo ta'e garuu nam tokko isa kanaaf furmaanni guddaan abbaa gaabbii qabachuun dirqamadha. Jaalala eegaluu keenyaan dura adeemsa jaalalaa eegaluu beekuu qabna. Tartiibota sadan kana kan silaa kana dubbadhe kana beekuun barbaachisaadha. Wal qoratanii wal kaadhimatanii hanga dhumaatti deemaniiru yoo ta'e egaa seerri mana amantaa gargar akka ba'an hin eeyyamamu. Isheen araba teessee Itoophiyaa taa'ee akka waliin jiraatamu hin eeyyamamu. Kun kana beekuun barbaachisaadha. Waadaa cabsuudhaaf immoo qaamni waadaa cabse maal ta'a kan jedhu akkuma beekamu mana waaqayyoo keessatti egaa tole jechuun dirqama ta'a namni tole hin jenne immoo murtoo mataa isaa qaba jechaadha. Kanaatiif yaa keessa galuudha jechaadha waan ta'eedhaaf waadaa akka hin cabsineedhaaf waadaa karaa mana amantaa taasisuudha. Waadaa akka hin cabsineedhaaf waadaa abboolii bira taasisuudha. Inni guddaan immoo waadaa yoo diigne akka nu gaafachiisu beekuun dirqama ta'a. Waadaa diigame keessaa maaliif diigama kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Saba sagaagalatti irratti waadaan diigamuu hin danda'u. Keessumaa waadaan gaa'ilaa isaan keessaati qaamni tokko sagaagalee yookiin immoo dogongoree yoo argame innuu gorfame, innuu barsiifame, innuu itti himame manni kiristaanaa ejibbaatti abbooliin gorsa deebuu yoo baate irratti nama kanaaf abbaan gaabbii isaanii kadhannaa godhee fi qaama achi keessa seera eeggate taa'e kanatti eebbaatiin gaggeeffama. Sanaan booda carraasaa borii eeggate yookiin immoo yoo danda'e lamuu gaa'ilatti galuu dhiisuudha. Hin danda'u yoo ta'e immoo ammas immoo dogongorri kaleessaa akka eegalamneef yookiin immoo akka dhaabneef akka hin dabalamneedhaaf kanarraa of eeggatee qaama isa fakkaatu amantaadhaanis nama waadaa isaa eegu waliin deemuun dirqama ta'a kan jedhudha. Asirratti gadi fageenyaan hubachuun dirqama keenya ta'a malee callisinee alaan taasisnee alaan diigna yoo ta'e kun waadaa hin jedhamu. Maaliifidha nam tokko waadaa waan galeefis wal amanuu dhiisu. Waadaa waan walii galeef immoo wal amanu. Inni guddaan garuu jaalalli dhugaa keessanii jiraachuu qaba. Bu'uurri wangeelaa hubannoon wangeelaa keessanii jiraachuu qaba malee callisanii otoo hin baratiin otoo hin hubatiin yoo itti galan otoo hin hubatiin qubaatii hin hubatiin waan jedhamuudhaaf kana beekuun gadi fageenyaatiin gara jaalalaatti jesseenuun dura jaalalli maal jaalalli dhugaadha. Jaalalli akkuma qulqullichi Phaawulos dubbate waa'ee jaalalaa Qorontos tokkoffaa boqonnaa 13 gubbaarratti jaalalli amaloota jaalalaa kana beekuun dirqama ta'a. Kana immoo seeraatiin dubbisuun dirqama ta'a waan ta'eedhaaf yeroo keenya akka fudhanneedhaaf bal'inatti kana fakkaata yaada jedhuun qaba. Guddaa isaa galatoomaa waaqayyo sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Egaa gaaffiin akkanaatiin wal qabatee namoota hedduu irratti karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa kan isaan nu gaafatanii waan baay'eetu jira jechaadha. Kanaaf isin immoo har'a sanbeetii irratti argamtanii gaaffii kanaaf deebii bal'aa ta'e nuuf kennitaniittu. Egaa dhaggeeffattoota keenya hundumti keessaniyyuu warroonni sagalee kana dhageessanii egaa gaaffii isin nuuf kaastanidha kun hunduu. Egaa gaaffii keessaniif immoo deebii arganneerra. Egaa akkuma abbaan keenya jedhan hundumti keessaniyyuu asirratti egaa jalqabuma jaalalli laphee keessa jiraanna waadaan hin barbaachisu. Maaliif jaalalli hunda ni mo'a. Jaalalli jibballee gara nageenyaatti fida waan ta'eef jechaadha. Jaalala kana keessatti immoo waadaan maal akka ta'e waadaa akkamitti akka walii galuu qabnu nama akkamitti immoo waadaa akka walii galuu qabullee abbaan keenya gadi fageenyaan nutti himaniiru jechaadha. Egaa dhumarratti
yaada abbaa keenyaaf qabu yookaan gaaffii nan isiniif qabu namoota akkanaa kanaaf jechaadha. Namoota waa'ee waadaa, waa'ee gaa'ela kana keessa jiran yookaan immoo gara gaa'ilaatti seenuuf ka'an kana ergaa akkamii qabu? Yoo maal godhan wayyaa isa jedhu dhumarratti nu kaasaatii sagantaa keenyaas waan golobna jechaadha. Baay'ee gaariidha. Akkuma beekamu namni tokko gaa'ilatti seenuudhaan dura tokko umuriinillee dirqama barbaachisaadha. Namni tokko gaa'ilatti seenuudhaaf umuriin isaa biyaansi hammam ta'uu qaba kan jedhu irratti yaa waggaa 9ttis waggaa 10ttis namoonni dirquudhaan kennamu maatii kenna. Amma garuu inni guddaan wal qorachuu kan jennu irraa kaasnee hanga wal fuudhutti illee wanti beekamuu qabu waan tokkoon dura jarjarree waan tokko keessa galuun dura biyaansi sadarkaa jalqabaa wal qorachuun ji'aa fi isaa ol ta'uudhaan qabu. Namni tokko jaalala eegaluudhaaf hammam taa'uu qaba kan jedhu illee amma wal baruu qaba. Haala dubbii walii, haala hubannaa walii, haala amala walii, dadhabbina walii, cimina waliirree beekuun dirqama ta'a. Yoo kana dhaabannee namni tokko gaa'elaan afaan hundeeffachuu qabu nama akkamii ta'uu qaba. Fakkeenyaatiif namni yeroo hundumaa atattamaatiin aaru yoo ta'e namallee dubbii dabalatu ta'uu qaba. Fakkeenyaatiif namni jarjaru nama callisee suuta deemu tokkotti yoo dhufe wal tasgabbeessuu danda'a. Inni guddaan immoo qaama lamarraa qaamni tokko gaafa ta'u amala walii bareedatti deemuu dirqama ta'a. Haala addunyaattis akka haala biyya lafaattis ji'a wal faana turan kana keessatti utuu maal keessa hin galii oolmaa walii, amantaa walii, cimina walii, dadhabbina waliillee kan jiru. Yeroo baay'ee garuu amma abbootiin keenya maal laalu? Qabeenya laalu, qarshii laalu, bifa laalu, sanyii lakkaa'u, gaa'illi kanaan hundeeffamu namni gamoon isaa laalamee gaa'illi isa faana hundeeffame gaafa gamoon sun badu yookiin immoo namni konkolaataa ilaalee nama wajjin jaalala eegalee konkolaataa sun gaafa badu namni qarshii namaa ilaalee gaa'ela nama faana eegaluudhaaf jaalala eegale sun boriftaan qabeenyi sun gaafa dhumtu ni dhiisa. Deebisee immoo namni simboo namaa bifa namaa ilaalee gaa'elatti galee boriftaan maal ta'a? Simboon sun akkatti nafu akkuma ababaa waan ta'uudhaaf ganama bareedee guyyaa booda immoo xoolagee umurii dullummaa keessa fuulli sun baluu danda'a waan ta'eedhaaf gaa'ela hundeeffadhu tokko maa'ee ta'uu qaba. Eessa ta'uu qaba? Akkamii ta'uu qaba? Keessumaa immoo gaa'elli ta'uu qabu gaa'ela karaa mana amantaa ta'uu qabu. Inni guddaan immoo gaa'ela eegaluudhaaf illee kadhannaan barbaachisaadha. Namni tokko gaa'ela eegaluudhaaf maal gochuu qaba? Waaqayyo fakkaattiisa. Namni fakkaattiisa malee distiin yookiin immoo kan waxiitti waxan illee qadaaddoo ishee hin dhabduu jedhama. Meeshaa wal fakkaatu bakka tokkotti fannisu kan jedhamudha. Kana jechuun waaqayyoon kan amala keenya faana fakkeenyaatiif ani amalli koo badaadha yoo ta'e kanuma akka koo amala badaa yoo natti qabe jireenyi sun jireenya hin ta'u jechuudha. Kanaatiif waaqayyoon kadhachuun illee subaa'ee itti galuun illee waaqayyoon kadhannaan gaafachuun illee dirqama ta'a jechuudha. Malee shamarroonni waanuma guutanii dhiironni gaa'ela hundeessuudhaaf kanuma argan faana gaa'ela eegalu yoo ta'e rakkoo ta'a jechuudha. Tottolfatanii adeemsa mana amantaati. Keessumaa ammoo asirratti gorsa mana amantaa anaaf nama akkamiin ta'a? Waaqayyoos kadhannaan gaafachuudha. Ofiis immoo dhimma kana irratti gadi fageenyaan hojjetanii nama amala koo faana fakkeenyaatiif abbaan amala isaa ni beeka. Amalli koo badaadha yoo ta'e nama amala badaa waliitiin nama akkamii ta'uu qaba namni kun itti yaaduu qaba jechaadha. Kanaaf isa kana hunduma sirreessuu kan danda'u waaqayyoon kadhannaadha waan ta'eedhaaf gaa'ela eegaluun dura jaalala eegaluun dura eenyuun na faana deemaa nama akkamii ta'uu qaba haalli amantaa ishee maal fakkaata haalli cimina amantaa isaa maal fakkaata kan jiru sana qorannoon sun ji'a fi isaa ol yoo ta'e garuu wal beekuun dhufa dadhabbina walii cimina waliis haala walii beekuudhaan yoo itti galle boriftaan gaa'elli kun jabaachaa waan deemuudhaaf hunduma dursa immoo kan sirreessu waaqayyoodha waan ta'eedhaaf kadhannaan wanta sirreessine hin jiru qosokkosaa isiniif banama kadhadhaa ni argattu akka wangeelli jedhu kana hundumaa kan feenu hundumaa kadhachuudhaan waaqayyoon gaafannee itti deemuun dirqama waan ta'uudhaaf gaa'elas jaalala eegaluun dura wanta sirraa raawwachuu qabnu akkaataa isaa hundumaa beeknee gara gaa'elatti galuun dirqama ta'a kan jirudha. Guddaa isaa galatoomaa ulfaadhaa kabajama. Egaa dhaggeeffattoota keenya guyyaa irraa waan guddaa baranneerra. Egaa gaaffii kan isinitti ta'e hunda deebii argattanitti yaada. Egaa erga abbaan keenya gorsa abbaan keenya nuuf kennan hunduma isaa fudhattanii akka hojii irra oolchitan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraa asuma irratti xumurreerra. Egaa abbaan keenya gara isaan beetuutti dhufanii gorsa bal'aa barnoota bal'aa nu kennu isaaniitiif waaqayyo isaan kabaju nu kabajanii gara keenyatti dhufuu isaaniitiif jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya isaanis karaa wangeeltuubiitiin tajaajila hedduu kennaa jiru gaaffii akkanaatiif ka'an
wantoota guddaa wantoota baay'ee argattu. Egaa yeroo santii kan jedhu akkasumas ni tajaajilu. Egaa Wangeelii TV seentanii akka subscribe gootanii linkii isaanii description box keessa akkasumas commentii jalqabaa keessa isiniif godheera. Kanaaf iyyuu achi keessa seentanii akka subscribe gootanii kana malee immoo Wangeelii TV akkuma bantanii Wangeelii TV jalas Wangeelii TV kan jedhu ni argattu. Isa seentanii akka subscribe gootanii namoonni haaraa taatan hundumtuu kan sagalee kana dhagaa jirtan asumaan subscribe godhaa, like gochuu hin dagatinaa. Egaan abbaa keenya guyyaa irraa kana gidduu keenyatti argamtanii egaa gaaffii kanaaf deebii nuuf kennuu keessaniif guddaa isaa galatoomaa. Egaa Waaqayyo sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu. Tajaajila keessan mana amantaa irratti nageenyaaf jaalala wajjin nuuf haa dheeressu jennaa. Umurii keessan nuuf haa dheeressu. Egaa dhaggeeffattoota keenya waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Waaqayyo biyya keenya nagaa nu haa taasisu. Guddaa isaa galatoomaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.